waltajjiin marii Oromoo dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo jajjaboo ta'an irratti maree kanaan dura biyyoota adda addaa keessatti gaggeessaa ture itti fufuun walgahii uummataa guddaa mata duree qabsoon bilisummaa Oromoo kalees har'aaf bor jedhu jalatti hawaasa Oromoo Washington DC, Maryland, Virginia, Baltimore, Philadelphia, New York fi naannoo isaa jiraataniif fulbaana 22 bara 2012 Washington DC keessatti hawaasa Oromoo Minneapolis, Minnesota fi naannoo isaa jiraataniif ammoo fulbaana 29 bara 2012 walgahii uummataa guddaa qopheessee jira. Walgahii kana irrattis hayyotaa fi bu'uureessitoota ABO duraanii keessaa Dr. Diimaa Nagoo qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu eessa akka ga'e, Obbo Hasan Hussein haala yeroo ammaa qabsoon bilisummaa Oromoof Empire Itoophiyaa keessa jirtu, Obbo Leencoo Lataa qabsoon bilisummaa Oromoo haaromsuuf mul'ata haaraa jedhu jalatti akkasumas Dr. Bayyan Asoobaa dhimmoota adda addaa irratti ibsa kennuuf jiru. Kanaafuu guyyaa kanatti naannoo jirtanitti lafa walgahii kanatti argamuun qooda akka irraa fudhattaniif kabajaan isin afeerra. Bakki walgahii hawaasa Oromoo Washingtonii fi naannoo isaa jiraataniif Washington Ethical Society 7750 16th Street Northwest Washington DC 2012. Guyyaan fulbaana yookaan September 22 bara 2012. Yeroon waaree booda sa'a 1 irraa jalqabee. Hawaasa Oromoo naannoo Minneapolis, Minnesota jiraataniif bakki Central High School 275 Lexington Parkway North, St. Paul, Minneapolis 5514. Guyyaa fulbaana 29 bara 2012 waaree booda sa'a 12 irraa jalqabee. Yeroon amma keessa jiru qabsoo bilisummaa Oromoof yeroo mijataaf murteessaadha. Yeroo murteessaa akkasii keessattis bakka amma jirru irraa fuula duratti tarkaanfachuuf walitti dhufnee haasa'uuf mari'achuun murteessaadha. Kanaafuu waltajjiin marii Oromoo yeroo akkasii kana keessatti maree biyyoota adda addaatti gaggeessaa ture isin waliin qooddachuudhaaf yeroo dhihaatu maree kana irratti gumaachi keessan bakka guddaa qabaachuu isaa itti amanuuni. Kanaafuu kottaa qabsoon bilisummaa Oromoo Oromoof ta'aa jiru eessaa ka'ee eessa akka ga'e amma maalirra akka jiruu fi qabsoo kana fuula duratti tarkaanfachiisuuf maaltu mul'ata haaraa fudhannee kaane irratti maree deemsifnu irratti hirmaadhaa jennee isin afeerra. Koree qindeessituu waltajjii maree Oromoo